Hayyee hundumti keessanuu akkam jirtu nagaan isiniif haa ta'u lafa jirtanitti isiniin jenneerra. Har'a immoo odeeffannoo tokkoon qabadhee dhiyaadhe. Odeeffannoon kunis namoota baay'ee dogongorsaa jira. Anallee jechuudha. Baay'ee dogongorsaa kan jirudhaa fi karaa ittiin neetworkiidhaan yookaan immoo intarneetii fayyadamanii maallaqa keenya haquudhaan yookaan immoo attaakariidhaaf yookaan hakaroota karaa banaa jira jechuudha. Wanti kun daqiiqaa muraasa keessatti birrii hedduu isiniif kaffalanii nama goyyomsaa jiru yookaan immoo scam or fraud jetti faranjoonni. Isadha wanti kun egaa akka asirratti argitanitti jechuudha. Asitti amma doolaara 1932 argatteetta naan jechaa jira. Kuni gara birrii gara biyya keenyaatti gaafa deebi'u jechuudha. Meeqa ta'a walii wajjin kaalkuleet goona. 1932.1 gara biyya keenyaatti gaafa deebisnu 35 nutu kaalkuleet goone meeqa ta'a? Naannoo 67 ta'a jechuudha. Kana jechuun namni birrii haga kanaa namaaf kaffalu hin jiru. Maal hojjenneeti? Hin kaffalamu birriin hamma kanaa. Kanaafuu isaan kan barbaadan maalidha? Tokko daataabeeziidhaan advartii garaagaraa fakkeenyaaf asirra seennee gaafa laallu jechuudha. Isa kanarra seentanii gaafa isin kaalkuleet gootan yookaan immoo gaafa isin lakkoofsa wayii galchitan lakkoofsi sun maallaqni keessan achi dabalaa jira isiniin jedha 0.1 jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti ilaaladha. Asitti kan inni kenne 919dha. 919 maal jedha 3 ta'e jechuudha. 2 naaf dabala jechuudha. Al tokkotti doolaara 0.2 naa dabala jechuudha. Which is unfair. Gara jallaatti immoo advartii ta'aa jira jechuudha. Asitti jijjiiramaa jira jechuudha. Isaan kanaaf hojjetaa jira. Ofii isaaniitiif maallaqa waraabbachaa jiru. Referaal attraactiin nama 62 jedha. 40 dhiyeeffadhu naan jedhanii ani 62 irra gaheera still. Gaafa namni maallaqa kana nan baasadhee yaadu garuu maal jedha? Withdraw goonee walii wajjin ilaalla. Maal jedha? Maqaa koo guutuun barreessee fanis guyyaa 30 hanga 60 turuu qabda. Yoo nan muddameette immoo isa kana tuqiidha. Guyyaa 30 eeguu jette tuqiitti biitkoyiniidhaan akkaawuntii doolaara 10 biitkoyiniidhaan galcheedha. Doolaara 10 jechuun biitkoyin konverzeeshiniin jechuudha. Isas ni ilaalla. Biitkoyin konverzeeshinii jechuudha. Meeqaa gatee jechuudha. Hunduma isaa tokko wajjin ilaalla. Biitkoyin konverzeeshiniis ta'uu danda'a. Waan barbaadaa jedhu qubeen itti dhiyaannan biitkoyin konverzeeshin asitti biitkoyiniidha. Inni kun Jaapaaniidhaan osoo hin ta'in doolaaraan jennaani. Doolaar or USA. United States dollar jennaani. United States dollariin asitti ta'eera. Asitti immoo biitkoyinii tokkosa haga kanadha jechuudha. Doolaara 10 yoo goone jechuudha meeqa ta'a? Biitkoyinii haga kanaa ta'a jechuudha. Doolaarri 10 biitkoyinii haga kanaa ta'a jechuudha. Inni kun immoo biyya keenyatti meeqa ta'a kan jedhu biitkoyin conversion on Ethiopia. Birrii Itoophiyaatiin meeqa ta'a kan jedhu doolaarittiin biitkoyinii sanan isheen fide sanan pesti godha jechuudha asitti. Doolaarri 10 meeqadha jechuudha? Birrii 401 ta'a jechuudha. Doolaarri 10 birrii 401 biitkoyiniin doolaara 10 hamma kanaa ta'a jechuudha. Hubadhaa. Birrii 401 yookaan immoo 402 jechuun dandeenya. Birrii haga kanaa namni hundi silaa kana hundaa argata. 67 argadde osoo nan birrii 400 galchee fi namni biraas akkasitti gaafa galchuuf addunyaarra birrii kana gaafa walitti qabatan birrii
hedduu walitti qabachuu danda'u jechuudha. Kanaafuu jarri kun hojii sobaati kan isaan hojjetanii namoonni irraa akka of eegdan isiniin jechuudhaafanii ofii koos waan baay'ee dogoggoree namoota baay'eedhaaf ergeera. Fakkeenyaaf asitti ammaanii koomentii garaagaraa barreesseefiira. Hin deebisan koomentii yoo deebisanis walii isaaniitiif deebisu. Soba hundumti isaaniitu waliin hojjetaa jiru. Wal gargaaranii iimeeliin isaanii jecha saayitii isaanii bilbilli isaanii eessa maaliif lafa hin keenyu waama tokko lafa hin goone. So wal fakkeessaniiti kan isaan hojjetanii kanaafuu sobadha. Akkaawuntii keessanis warri galchitan irraa balleessaadha. Loogaawut godhaa cufaadha. Sobadha wanti isaan namaa kaffalan hin jiru. Maallaqni haga kanaas hin kennamu. Sobadha isiniin jechuudhaafani. Kanaafuu namoota birootiifis sheer godhaadha. Akka dogoggora kanaan isinis miidhamtanii namni biraas akka hin miidhamne tarii biyya keenya haa godhuu dhiisuu danda'u. Warra biyya alaatiif riiskii guddaadha waan ta'eef namoota birootiif sheer godhaadha. Asumaanis immoo yuutuubii keenya laayik sheer godhaa isiniin jenna. Galatooma.